government jedhani hedduu deemee nam gargaara. Duuba ani ni gam kijaan akka baaliyaa kee galatoom isanum galatoomfadha. Oromoon yaaf gabaafti. Booran qofaatti hin dhiisin. Yaa gabbaatanii angalatu guddaa isanii qaba. Wanni nu kadhachuu mallee akkuma gartee waa gabbaafanne waan xiqqoo qabne gabbaafan kana du'aallee ka kadhannuti. Maan jennaan wanni du'aa caalaa hin jirtu. Yaa Rabbi kiyya roobaan kootti bokkaan kootti jennee kadhannee haayyu Rabbi guddaa harkitti deeffannee Rabbiin guddaan nam onnee tokko waa gaafate. Rabbiin guddaan harki sun kan waan kenniniif hin deebisu. Heddummeessinee Rabbi guddaa haa kadhannuti. Aganuma galatooma hana caqaftan. Haasofni kan kee kun nama baay'ee nu waame beekta. Hin bareeda. Fuullummaan keetiif haasofni keetiyyuu hedduu nama boonsaa. Amma sagantaa kenna eegallaa daqiiqaa lama naa kennitanii eegalchiisuudhaaf. Gaafa dura walloo deeggarra tokko chaalenjii eegalle tokkotu jira. Chaalenjiin nuti eegalle sun deeggarsa keenya jalqabuudhaan duratti nama 10,000 kan nuu kennu. Itti aansinee nama 10,500 kan nuu kennu. Tootaalii 150 eegallaa. Amma kan nuti barbaannu nama 10 qarshii 10,100 Itoophiyaa nuu kennu mana banuudhaaf jechuudha. Baaliyaa keetu as jira. Maqaa isaatiin illee kabajaa isaatiif illee kabajaa ummata Oromoo Booranaatiif illee hangafa Oromoo nama 10 qophaa'aa. Warroonni maqaa galmeessitan tulluu qophaa'ii, qeerroon illee qophaa'ii, obboleessi keenya kuun illee jechaadha mootii. Nama 10 qarshii 10,000 kan nuu kennu eenyutu nuuf bana. Saduraanii qarshii 50 qabsiiseen jira waraqaan na bira jira. Nan ergalleedha wana koreetti. Qarshii 10,000 hin dabala maqaa baaliyaa keetiin jalqabsiisa kan Rabbi jedhe. Allahu akbar mubeeko. Waa marti si haa qajeeltu obbo. Akka ulaan rizqii fi barakaa si jala haa banamtu. Baaliyaa keetiin waa'ee goota nama 10 kana yoo arganne Mubaarak Musammaa qarshii 10,000 maqaa baaliyaa keetiin tokko jedha. Tokko 10,000 Oromoo otoo asaadaan kutubteen Rabbii jedhaa dhaqaa nama mana banatee jiruun nasrii bira kottaa nasrii kottaa sinin jedhee mitila. Nasrii kottaa sinin jedhetanii nama walitti muusina. Dhaqaati Oromoon gargaarsarra jirti mana nasriidha. Deema namni 100 deema. Ayyee eegalaa nasrii. Mangaruu mubeen haa galatamu. 10,000 Mubeen gara dhulfadhu mubee kiyya jabaa kiyyati. Galata guddoo Musammaa dhiira. Gaafa guyyaa 18 Oromoon gaafa Mubaarak Musammaa Oromoof maal akka inni ta'e agarsiistanidha. Ji'a kana Febraarii 18tti galgala sa'aatii 12 sa'a 6 jechuudha akka biyya keenyaatti 12 sa'a 6 halkan keessa akka Itoophiyaatti Fiifii Akliiluu wajjin Mubaarak Musammaa tapha qabaa. Oromoo jabaa keessan jabeeffadhaa bira dhaabadhaa akka inni gaachana isinii ta'e gaachana ta'aa fi irraa qoladhaa isiniin jedha. Kaan ammoo viidiyoo walitti deebinaa ulfaadha. Galatoomii nasrii. Ayyee 10 jenneerra ka jabaan dhaame. 12 arganneerra obsaa fi Mubaarak maqaa baaliyaa kee manyawweetiin jechuudha. Z maqaa guutuu waliin nu haa barreessanii. Qarshii 10,000 namni nu niyyatu maqaa guutuu waliin nu haa niyyatu. Maqaa isaa guutuu wajjin. Anis 10,000 maqaa Mubaarak Musammaatiin jedha gurraacha Afrikaa. Yes. Nama beekudha. Maqaa Mubaarakiitiin qabiif kunoo. Hawi. Nama 3 argannee jirra. Nama 3 qarshii 10,000 nama nuu kennu nama 10 barbaanne nama 3 arganne 7 nu hafa. Baniinsa sagantaati jechaadha. Oromoo nama 950 keessaa qarshii 10,000 nama 10 dhabuun salphina. Nama 3 arganneerra. Gurraacha Afrikaa maqaa Mubaarakiin Mubaarak maqaa baaliyaa keetiin obsaa namni jedhamu biyya Suudaan. Adam maqaa kan kee hojii barreessi Adam namni Adam Qarsaa. Balaan kee deebi. Adam
Inde biya baaliyaa ken Adam Qarsaa qarshii 10,000 nama afuraffaati. Nama afur argannee jira. Adam Qarsaa. Kamal. Kamil Muhammad. 1,000 jedhe inni qo'e 1,000 deebinee galbee. 10,000. 10,000. Maqaa rabbiitiin jedhe Itti maqaa deebinaa. rabbiitiin imallee maqaa rabbiitiin kan jedhe kanallee maqaa Jechi kiyya qo'e ka 10,000 itti ka 5,000 itti deebina chaalenjii wanta qaban. Jalqaba ka 10 kana jalaa ajjeesnaa miinoo. Baniinsa sagantaati waan ta'eef. Baaliyaa kee kottu deebii. Nama 10,000 kan sagantaa nu godhu. Nama 10. Nama afur argannee irra jaha qofatu nuuf. Ali namni Ali jedhamu Ali mee 1,000 kamaali ta'an 10,000 chaalenjiin 10,000 itti dhiifamu walii warri dhageenye adda baafamtaatiin barreessa. Baaliyaa kee deebisii argadhu yoo nu dhagahaa jiraattee fi ni deebi'a. 10,000 nama 10. Maqaa keessatti waliin nu barreessitan dhiifamu waliin yoo barbaachate ammoo Itoophiyaa 10,000 kuma Suudii kan jedhu kan argite no isaa miti baharii ka jedhamu qarshii 10,000 Itoophiyaa jedhe. Eeshi ganna qarshii 10,000 nama jahaffaadha gannaan. Barreessaa ta'u obboleessa keenyaati. 10,000 galatooma. Galmeessaa jira obboleessa keenya. Akkam isan nagaa yoo yaasanii jirtinu gise tokko akka yaada wantan kaasu in jirra galata waa qaba jiraattanii galatooma galata qabdan isanii jirtinu ajandaan jalqabee jira guddoolleen dheeradhu akkasii oromummaa naa dursuuti waan boorana dubbachaa jirra horaa bulaa deebana san jirtinu jalqabbiin baay'ee gaariidha ammoo duuba sila warra qarshii 10,000 kan wanni galkana space tokko jir kan kennineef ol baafne osoo dubbatan akka yaadatte jechuudha. Gastii keessa ol galchineeti bootaan hin jiru. Zeddiin qabee amlaal fakkeenyaaf yeroo asaasaa kun nagalchaa jechaa jira. No inni space tokko canaatti akka yaadatta. Rakkoon qabu ka isaa warra galmeessaaru. Zeddi. Amma fakkeenyaaf nama 6 kana dura argannee jirra namni 7ffaan isheedha. Ayyaba kana gaan dhuftan yaada bareedaadha. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Arnaan seentaa suulamu. No bootaan hin jira Ani kuma kudhan inshallah of qabee jira qarshii Itoophiyaa du'aa barbaada bas du'aa naa godha. Mashallah rabbi sirraa jaalatu. Galatoomii rabbi bakka siif haa buusu ulfaadhu eenyu maqaan? Zayituu Amaan. Zayituu Amaan qarshii 10,000 du'aa godhaa fi amiini hedduu ulfaadhu adhatiyya. Ulfaadhu rabbiin dachaa bakka siif haa buusu. Yaada muraada kan kee rabbiin bakka Akkaawuntii koomentii jalatti isinii maxxansaa jiranii asuma jala argatta. Namni biroollee 10,000 kan hundi simboon maqaan Nasriitiin qarshii 10,000 jetti. Allahu akbar. Mee ol galchaa qoy harkisee jira. Haa galtu simboo kottu seeniitiin dubbadhu. Warra 10,000 kenniin warra chaalenjii nu jalqabsiisan ol galfadha. Ol galchitaniituma barreessi ati. Simboo kottu seenii. Barreessaa jira. Si harkisee jira waan ta'eef. Ayyee simboo baga nagaan dhuftee. Baga nagaan na eegdan akkam jirtan ofireen ko. Jirra galata rabbii eessa biyya kamirraa nu dubbisaarti? Dubaay jira. Ayyee. Larkisimee balaa. Anis 10,000 maqaa Nasriin hin galcha du'aa naa taasisa. Inshallah isu danda'ame kanaan kana caalaa goonu rabbiin immoo kana caalatti akka argamnu nurraa yaabbatu. Laal dachaa godhee rabbi si haa kennu kaa waan biraa maal jenna ulfaadhu. Maqaa kiyyaan qarshii 10,000 narraa kennitee rabbi jannatatti aboo wallaahi mana si haa ijaaru. Amiin. Hedduu galatoome ulfaadhu nama biroo ol galfadha. Nama 7 geenneerra. Nama 7 meeqa geenna? Torba. Jaalle taatu rakkoon qabu hin qarshii 10,000 yaa seeraan jabaadha galmeessaa. Nama 7 irra jirraa
saddeetaffaa eenyutu nuuni jedhu qarshii kuma kudhan eenyutu nuuni jedhu torba jedhe adnaan illee torba nillee torbatti beeka nama dagatee jira namni biroo kan nuuni jettan qarshii kuma kudhan nama sadi qofatu nuuf chaalenjii qarshii kuma kudhan qeerroo kudhanii miti lakki qeerroo kudhan hin guunne lakki ganaadha mangistii eessa fute gonuma maqaa baadiyyaa keetiin shan maqaan asnaanoo bishan no muhammad dhaqqabu qoyxoo si galcheen iyyattaa amma chaalenjiin ka kuma kudhanii qofa ka kuma kudhan Itoophiyaa jechaadha nama kudhan barbaannaa saddeet genneerraa nama torba genneerraa nama sadi qofa nuuf nama sadi qofa gosa faamii lakkoofsa tokko naa barreesse sina garree faamii lakkoofsa tokko naa barreesse hayyo obboleessa keenya Muhammad baga nagaan dhufte baga nagaan nu edde Nasir hayyee mee maal nuuni iyyette nuufi mee chaalenjii kana keessa seenuu keetiif galatoomi atis naaf fayyadu keetiif hedduu galatoomi ani dursa irratti Nasir waan jechuu barbaadu ani akka dhalataa Oromoo tokkootitti hedduu si galateeffachuu barbaada dhugaa dubbachuuf dursa jechuudha. Ulfaadhu. Maaliif yoo jette yeroo namni waa'ee sabaa dubbatu dhabame kanatti yeroo sabni keenya kutaa garaagaraa keessatti beelaan hongeen waan adda addaatiin miidhamu kanatti saba keenyaaf sagalee taatee asirratti deeggarsa garaagaraa uummata walitti qabdee yaani namni keenya bakka deeggartaan dhaabatu baay'inaan bakka deeggartaan dhaabatu walumaan ni beekna. Garaftuu qaba. Kana waan ta'eef waa'ee sabaa namni bakka itti dhaga'uun hedduu nuffisiisa. Jedhu itaansee waan jechuu barbaadu ani yaani waanuma qaburraa hanguma danda'e jechuudha. Fakkeenya namaa ta'uuf malee saba keenya waan kana waan guddaa ni gooti jedhee osoo hin taane maqaa baaliyaa keetiin 500 maqaa Nasir Anoleetiin 500 haala kamiin akka kaffaluullee beeku garuu baaliyaa keenya iddoo tokko jirraa naaf ibsuu dandeettan akka ittiin akkatti kennu jechuudha. Yaani shilingii keenyaaf. Okay, rakkoon qabu shilingii keenya addatti chaalenjii kuma kudhanii kanaan addatti kuma kudhanii galmeeffadha kuma tokko galmeeffadhaanii hedduu galatoom rabbiin bakka si yaabuusu nama biroo ol galfadha bakka kee kana. Ala kamiin keenya gandi jechuun ala kamiin komentii jala akauntii Itoophiyaan arganneeti akauntii jalatti jira komentii jala alaalu hin argine obboleessi kiyyaati komentii jala fudhadhu yaa PayPal illee ni jira hundinuyyuu kallattii kamiinuyyuu zeelee qabnaa kaashaappii qabnaa kallattii isin barbaadaniin uummata akka rakkoo takka illee qabu nama meeqarra jirra nama 7 moo 8 irra jirra ka kuma kudhanii ka isa addatti nama 7 irra jirra I think so nama 7 irra jirra nama 3 nu hafa chaalenjii kuma kudhanii dafa nu godhaba sana booda darartuu mucayyoo darartuu jedhu tokko hin garre darartuu meerra deebii barreessi in agarre darartuu harargee meeqo ol seensifadha arnaan 8 jedhaa jira okay namni chaalenjii kuma kudhan ummata booranaatiif nanni jedha jettan nama 3 barbaanna dafa iftuu abdii lakkoofsa tokko barreessi harkisee si galcha keessa galchee gaafadha waan ta'eef keessa isin galcha tokko naa barreessa lakkoofsa tokko naa barreessa ol isin galcha abaa'oo ka jedhu kana si galchuu hin danda'u fooloo godhime tiktokii ka fooloo waan hin godhiniif si harkisuu hin danda'u fooloo godhi si galcha iftuu abdii si argaa jira ol si galcha iftuu si galcha naaf obsi daqiiqaa takka nama wayii ol galcheeraa qoyime tokkoon torkisaa kuma 20 nin kennaa doolaara 200 jechuudha Allahu akbar Dr. Ililli Abu Wallahi Rabbisi nama yeroo hunda takka deeggarsaan nu biraa nafne mashallah biyya USA irraa jechuudha Dr. Ililli jedhi qabiin Dr. Ililli doolaara 200 qarshii kuma 20 Itoophiyaatti hayyee namni obboleessi kenna darartuu harargee tana naa qabi darartuu harargee
Daraartuu harkisaan daqiiqaa takka bichaa naa obsa. Okay, gabbu'anii la seenaniiranii jiru. Daraartuu Harargee ka jedhu argeera. Wal galcheera kwa. Kuma sadii. Meera illeen kuma 10. Barreessi obboleessi kenna meera Tulluu. Namni an harkise kun galuu hin dandeenye meeraa kanaa galchu ayyee. Meera. Warri isin harkisu dafaa seenaa. Daraartuu Harargeesin Barreessi rakkoon qabu daraartuullee maqaa ishee guutuulee barreeffatte waan ta'eef. Namni amma isin harkise kun yoo seentanii jiraattaniif dubbadhaa. Akkauntiin mul'atutti ililliidhaaf akkauntii kaaya. Kashappii kaaf. Akkauntii biyyaa barbaadamoo kan barbaada ililli. Mee lakkoofsa tokko eenyu barreesse. Warra fooloo narraa hin qabne warra fooloo hin godhin intu beektaa gastii yoo harkisu galchuu hin dandeenye. Fooloo godhaa ka Bilis Oromoo. Mana keessan hin guddistanii mana keessan guddifadha. An fooloo maalitti godha ammuma akka seenaniif malee kuunuu baay'ate. Warra akkauntii barreessaa jirtan Bilis barreessaa. Kashappii barreessaa fi ililliidhaaf. Mee warri gastii keessa seentanii jirtan yoo jiraate tokko naa barreessa. Si malee akkauntii barreessaa fi ililliidhaaf. Si malee gastii keessa seenka. Gastii keessa seensi galcha. Nama meeqa geenne irraa Tullu 10 guunne? Nam 10 geenne jirra beek. 10. No, nam 9 jirra. Inni tokko beeka keenya galchee. Tokko maallaqa keenya galchee nam 9 geenne jirra. No, kakeenyaatiin alatti. Kakeenyaatiin alatti. Nama 10. Jala 9 gubbaa jirra. Yaa. Muhammad Khalifa Kurreef komanti jalan naa barreessaa ture natti fakkaate yoo dogongoruu baadhee meeqoo hin galchaane. Muhammad. Hello. Alfozi, thank you. Akkauntii barreeffadhaa kunoo Alfoziin faatis ni barreessaa jirti. Akkauntiin kana si jala kana yaa. Yaa abaa'uu ka jettu kun eenyu maqaan kee? Abaa'uu barreessaa jira bara. Deddeebee barreessaa ture. Abaa'uu maqaan kee eenyu inni maqaa sirrii waliin nu barreessi. Isa wajjin guunna jecha nama 10. Isa wajjin 10 geennee san booda galmee guututti deebina. warra baasee cufa jazakallahu khairan jennaan warra sagalaan gabbaasu nam sagal jazakallahu khair nama tokko bakka sun sanii darin inshallah yaa bakka sun baatee fi rabbiin guddaan itti daree guddisin inshallah bulaan sun inni irraatiin nama tokko Muhammad Khalifa Nasir kuma tokko keessaati Muhammadati hayyee bahari. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Jajjabada analle maqaa Mubarak Musammaatiin qarshii kuma 10 Itoophiyaa. Mashallah. Akkauntii ergadda. Allahu akbar. Allahu akbar. Amma kudhangeerra sakandii 30 bahaliyaa kennu du'aa eeguute kuma 100 to'atanii jirra. Galatoomi leenca ko. Galatoomi obboleessa kiyya qaalii. Yoo kaaftii qabanne Silent erguun danda'a. Anarraa footoo kaafadhu maqaan isaa kunoo. Kunola Alchisoo Pastolist app jedha. Qabadhu footoo kaafadhu galatoomi obboleessa koo wallahi rabbi sirraa jaallatu. Rabbi jazaa keessi haa kafalu ulfaadhu. Normally maqaan isaa Alchisoo. maqaa Bahari Ahmad jedhama. Dhaabbata kun dhaabbata baay'isee. Dhaabbata irratti jedhudha. Dhaabbata deeggarsaati. Dhaabbata deeggarsaati. Inni ijoodha. Inni ijooti. Alchisoo Postiliks. Alchisoo pastoralistiin kunini maqaa dhaabbataati. Maqaa dhaabbataati. Irraa galchitan sanii. Akkauntii maqaa kanaan baname jechuudha. Maqaa suniin baname. Galatoomi bahar keenya ulfaadhu nama 10 guunnee jirra 100 argannee jirra amma namni iyyuu waan niyyata waan rabbi Eerroon asaasallee waa jedhaa jira.
qeerroo asaasaa isa tokko laali. Inni galmeessaa jira yoo rakkoon jiraate meeqoo seenee yaada isaa kennatu. Shitto orro. Nasri. Salaam alaikum. Waalaikum salaam. Dhiifama waan biraatti yuuti deengadda gaafa asuma uummata keenya kana gargaaraa turre nigdi baankii gaafataa ture namni beektaa. Akkaawuntii nigdi baankii yoo qabaatan daddafanii galchuufillee isatu salphaa waan ta'eef osoo isanuu fidanii jechuu barbaadeeti tokkoffaa. Lammaffaa ammoo namoota amma isin maqaa yaamin hedduu isaa kan galmeessa jira nama gara 10 wayiigaa warri 10 illee hundumti keessanuu galmooftaniirtanii warri isaan akka isaa osoo isin argin bira dhuftanillee galmee irra seentaniirtanii waan niyyattan galmaan gahaa kanuma yaadachiisuuf annan seene. Maqaan waamtaa? Garuu ni eeyyaa Mubaarak Musammaa Zeddii Gurraacha Afrikaa Abunaayif Adam Qarsaa Gannaa Oro Iftuu Abdii Sinboo Arsitti Tamii Faamil Abaa'oo Fahmii Ibsaa Daraartuu Arargee Ililliin $2,000 Meeyiraa Baahir $200 Faamii Faamil dammoo Riyaala 500 $200 qarshii 20 $2,200 sun taane qarshii 20 $200 jedhe. 2,000. Akkas hundi keessaniitu galmooftaniirtanii bakkaan gahaa jechuun barbaadeeti. Sabke bariin kun maal jedha? Akkas yoo qabaatan nigdi baankii kana nu godha balayaa kee. Nigdi baankiin hin jiru qeerroo koree waliin dubbannee turre ka isaan qaban kanuma dhaabbata deeggarsaa dhaabbataadha waan ta'eef kunniin namni kamiyyuu yoo niyyatan barbaadaniituma akkaawuntii san irratti galchuudha. Tulluu maal jettaa asirratti? Dasaanin yaadki dasaa namoonni amma kana jal kanaan waggalcha jechaa jira. Namoonni kun namoota yaad qabamoo namoota lola kan baasan jira malee nama hunda yoo galchate yeroo si jalaa fudhata. Dafnee laatu qabna waan ta'eef nama galchuu dhumarratti nama galchuu dhumarratti godhaa niyyaa jalana taanu barreessanii nu galmeeffataa deemna. Saarra xiqqaa tokko sonaa kennitanii. Hojiilee jalqabne jirra daalan isaan dhaabuu fi miti. Okay. Yoo seenes gaarii rakkoon qabu. Kaan immoo waan uummati kee jiru biqilaalootiin xiqqoo tokko silaa gurri sin buusu fedheeti. Yoo sagantaa jalqabnee xiqqootti fuufnee jidduutti fudhannees rakkoon qabu. Bareeda jidduutti xiqqoo daqiiqaa 10 walee aansinee deeggarsa sassaabnee gaanii galmeeffannee gaanii jidduudhaan walalootti naqanna. Amma mana kana host ka godhu Nasriidha. Waan Nasriin nuun jedheen deemna nuun dikennaa walaa dhageeffataa deemu. Amma ani waan bira galmee fi niyya amma jechaadha waan biraa sun taane daqiiqaa 10 baaliyaa kee du'aayii godhaa tulluu walaloo nu dubbisaa namoonni kuwan illee sa'aatii boqonnaa qabdan jechuudha daqiiqaa tokkoof gidduu kana bohaara amma walitti aansee daqiiqaa 10 osoo addaan hin citin warri niyyaa nu barreessaa warri kun ammoo bakka fuula kiyyaa kana jechaadha as bira ana biratti taap godhaa 290 qofaa gammaa jechaadha. Taaptaapiin garaa isin hin nyaatini. Kanuma jedhaa qeerroolleen gabbuutee naa galmeessita. Okay, rakkoon qaba. Deebisa ayyee. Sabkee barkuun hedduu na dhiphisaa jira na galchitu malee jedhee dafee daqiiqaa tokko keessa galchee baasaa. Gargaarsa kenna ayyee. Sabkee bar. Assalamu alaikum. Salaam. Akkam Nasri. Jirtu. Amiin. Baaliyaa kee hundi keessaniitu yoo akkam Mubaarak Musammaatis akkam jirtan nagaa. Jirtu. Nagaa. Yeroo dheeraa taa'ee nagalchaa geessin gaafachaa ture gallee mana Amiinitti dhufee waa'ee gargaarsa kanaa dhaga'een ture. Anis $200 uummata keenya kan Booranaa hongeedhaan miidhamaa jiran kanaaf $200 hin gumaacha. Khalifa. Maashaallah. Rabbi si haa kennu. Eenyu maqaan? Maqaan kiyya kaachirratti yoo barbaadan miidhaguu irratti hin argaa yoo barbaadan immoo akkaawuntii isin as jala gootan kana irrattis galchuun Sabkee barkaa kaleessa 200 waadaa galtee turte mana kiyyatti. yaa maallaqa san amma kaashaappii ergeefin ture kaashaappii irratti galchite. Yaa kaashaappii sallaalee kaashaappiin nama wayitiin naabee miidhagduudhaan naa deebisi kaashaappii kun sirriidhaan kaashaappii asinatti ergite Yeroo maxxansaa jirte Amiin Guyyoo jedha. Aminaa Guyyoo. Aminaa Guyyoo jedha yaa suura isaa iskiriinshaa godhee ergeefiitiin jira yoo isa sirrii ta'e ammaan tana irratti galchaaf.
يا ستة تولو منجستي ديبسي بليز يا سري ما سانو برا كجران دي يدو ديبسي خليس اوكي ام ترجيك اوكي ام انت نسي نغايه ايش منجستي كو دكتور اصلي ويلكم جنيرا amma jidduudhaan daqiiqaa 10 folle aansilee galmee qofa naqnaa egaa jirtu fayyaadha bakka nagaa taate asli welcome jenneer sagalee kiyyan jiru ni jira welcome bibilana lukko akkam nagaa fayyaadha nagaa galata waaqa akkam isaan baga jiraata arnaan ingalchi ergaa qaba namoonni biroollee hedduu jira piliis warri gaafa duraan waliin ture eenyu maqaan isaa hin dagadha artistii tokkollee diriirsa arnaamet ween addunaan doktor akkamme jirra deeggarsa booranaati jirra yeroo tokko dhiifama asli artis bagana kan dhufte update isin gochuu barbaadeetti amin ol deebista ani bareessaatiin jira taayitiin bareessu jira updatein isin gochuu barbaade nama 12 hangamaan tanaa kuma hankannaadhaa jiru kuma kudhan tokkoffa mubaarak musammaa gurraacho adam qarsa bahari kuman innis ganna zaytuna zaytu aman akase simbo darartu haremu tana isenati haasawara jirtan darartu kuma irootaltan baksan darartu kumbo kumpura ya darartu ararge darartu nagami kuma kudan ana kabadeti jira ya akkasa komanti jira kabadde jira kuma kum tuksa abaonis zeddis akkasi obsalen umar fato gada legino galmeeffadha umar fato gada qarshii kuma kudhan jedha gino eenyu maqaan umar fato gada okay umar dhiifama tu harkeenna wanni nu ta'u malee maaliif jennaan horiin kun ammaa tan galuu dhabuu danda'a boriif iftaallee fagaluu danda'a kanaaf namni sun ol ba'ee seenee wanti isa kun hagam dhugaa ta'u aduu mirkaneeffachaa deemne akka namoota galchuu qabnu keessa bakka jawannaa qabnu hin galchina hunda galchina hojjenna immoo yeroo fudhata Atero asirratti maaltu jira seete wanni kun waan qoree qabudha waan seera yoo akkasii wala dhaggeeffannu waan seera qabudha akka yaadannoof ta'utti namni beessa jalaa barreeffatu maqaa isaa noormaalii adunuu barreesse gaarii sanimmaa maqaa noormaalii kan fudhataan jirru itti fufadha maqaa noormaalii gochaa deemaadhaa jirra wanni kun waan seera qabeessa taanaan nuti waan tokkoon isinii himuu barbaadani ijoolleen tuni bakka hunda dhaqaniiti sagalee dhabanii gama keenya dhufan anaa fi amiinoodhaaf waan kana as baase sagalee